السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أبو كيفك؟ أبو قافين أبا. أيه قابردو. قافين أنت. قافين كيا صلاة فجر اندورا أمم. سناني انجرو جتا. إيه صلاة الفجر. ورد ديرا أوبس أوبس أوبس. صلاة فجر اندورا يعني سنة سنة ننجرو جتني. أين يخجو أنا أجي مونو براد. يعني هتوني قامين اندورا أو بودا يسودا. سنة ليلي بانتمو تم بانت. سنة غرتي سبي بانتمو سنة ليلي فكين بانت. أدباس. فجر يرو أذانني أها. يرو فجر أذانا أيه. أذانني يرو صلاة تسينن سنان درات فجر يو تو فجر هنك تو صلاة هنك أبتين هندورا فجر صلاة فجر نانقل. سنين قال لي إنقل صلاة سبيو أذانة. سنة سبي إنجرتو تفيته إيه؟ مو أكس تفيته. لا 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 أمم. دورا كان يعني فكين يوم مثل ألا منتي صلاة نمتي يب إيه نعم. إنه تمو ورد ديرا ورد مسجدة صلاة ود فجر صلاة نيك أمي يوم تسنة صلاة نيك عليه فجر صلاة نركو مالك oo nu dubartii waan mana salaannuuf yoo azaane deekaanee riba kaanee udu'annee dura sunnaa teenya salaannee waajiba keenya yoo salaanne maal qabaa akkasii mi gaafinte إيه أكس warri mana salaatu akkasuma godhuu dandeessa yoo akka tasaa masgiida gartee ollaa kee jiraate udu'attee masgiida yoo dheyte isaan walabdaalliin aaminii yoo jiran haawusii udu'achu jiru yoo hiqaaman waajiba keedha qabatteeti eegasi eega salaata fixxe booda imaamaa hojji kaatee rakaa lameen keessa laatta ka sunnaa yoommoo mana taate immoo dura gartee udu'attee sunnaa rakaa lameen teessa laattee eegasi waajiba keessa laatta akkasi أيوة تمام galata gaafii biraa ah gaafii biraan qaba ishee ayyee fakkeenyaaf baadiyyaatti namni qotiyyoo qabu namni hedduu qotiyyoo qabu kun immoo hin qabu ayyee qotiyyoo kana nama biraatti ni kennanii akka naannootti gaa aga ta'e walii kennaniiti namni qotiyyoo hin qabne sun isa qabu sanarraa fudhatee ni ittiin qotataa ittiin qotatee gaafa midhaan isaa ga'ee fi bishaate fi jedhee humna sangaa sanaa jechuudha deebisee immoo sangaa sana jedhee bakka humna sangaa sanaa ittiin qotatee midhaan sana gashaa wanti kun shari'aatti akkana. akkitti walii galan fakkeenyaa yoo sangaa qotiyyoo kanneefi hanga inni qote yoo hangana qote gartee midhaan hanganaan sii kannaa kintaala hanganaan sii kannaa irra walii galan moo akka mire akkasumatti walii galanii sangaa kennuuf akka gaa murteessan gaa warra biyyaati yookaan kuntaala lama yookaan sadii akkasitti walii galanii sangaan kee kunaanaa qotu namni sangaan sangaan kee gaafa namni sangaa hin qabne suni ayyee ittiin qotatee bishaata ittiin qotatee callaa isaa sassaabbatee gaafa jedhu sangaa abbaa sanaa jedhee midhaan isaa gaa walii galan jedhee sangaa sana abbaa sanaa deebisa. haalli kun akkami shari'aa keessatti jechuun gaani sangaa sikkannaa gizee gartee biqilli wanni jee haa qotu sangaan kee kuni qamadii kintaala 5 sii kanna amma kintaala 2 sii kanna yoo irra walii galan umaa rakkoon qabu waan isaa irra walii galan kana baarakallahu fiikum sheekha tiktookii irra dhuftanii baay'ee gaariidha gammanne maashaallah achirratti shamarran keenya hedduu isaanii maqaan Faaxumaa Khadijjaadha garuu wanti isaan hojjetan yeroo tokko qaabbatanii dhufanii yeroo tokko ofirraa kaasanii yeroo tokko nyaata fudhatanii dhufanii yeroo tokko yaani tiktookiin kun beekuma muraasa waraabbii kanuma nyaata dhiyeeffatanii asirratti nyaatu kolfuu kun qaaraa wal nyaatisa kun daaraa wal dirba sheekha kanarraa illee nu dubbadha barakallaa fiikum inshallah taate inshallah rabbi nu alaaf inshallah ayyee ayyee fayyaate الو oh السلام عليكم alaikum salam warahmatullah شيخ غافين كبا ayyee ayyee abo warra numa falmattan immoo faate alatti hambiftan irraan tana oofi taabbaatu gaafadhu شيخ انا ماتو والفودة
halaaluma jiranii dhiqaa hidhatee baatii jamoo kana ta'anii ima baatii ta'anii walii qanii ishiin sun takkaa wal maddillee namni ishiin itti bira inni illee dabtarumaa walii qanii jiran irra deebanii akkam isaan sun mee akkam isaan shirratti. Jaarsaa jaartiidha. Jaarsa jaartiidha wal fuudhanii. Wal fuudhan. Ji'a torba gan wal bira dhayin. Okay. Niqaa godhanii walitti hin dhufne aruusa hin seenne jarri. Hin seenne iddaan akkamidha jechuun. Fayyaa ta'e. Is eenyu hiike isaa hiike? Ishiin na hiikatteeni inni hiike. Na hiikatteeni inni hiike. Na hiikii fedhuu waan akka gille taraan fedhuu itti na hiikatteeni hiike inni. Ayyee. Akkamee. Tun ogguma sana heerumuu dandeessi. Waan qaban adda qooddatan addabaan. Ogguma sana heerumuu dandeessi tun. Ogguma sana heerumuu dandeessi tun. Rakkoon qabu. Intala dubraati. Walitti isin daamne iddaan lakkaawwatanii jirtu. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم من عدة تعددونها جي ربي سبحانه وتعالى إدان سلك وتنين جرون تلا مؤمناتك تلا مسلماتك فوتني أرغزو جنسين إدان سلك وتنين جرتو نكس. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. شيخ يا كثيرا كافي برادا دبلت أنت دبلت Gaafiin biraa fakkeenyaaf uduwattee ifa kaate boodan yoo tasa qaama kan kee kana qaama saalaa yookaan harkaan akka tasaa namni qaamni kubbaan nama nyaatee fa'aa hooqanii uduun namarra ni caba. Qaama saalaa yoo qabattee siya nyaatee hooqattee chuqeeti. Hedduu khilaafaa jira. Hadiisni gartee xalqii fi hadiisa busraa irratti hedduurra wal dhabanii. حديثني تقول إنما هو بدعة منك جاء تقول مو من مس ذكره فليتودع جاء قرين قرتي حديثة قرتي إنما هو بدعة منك جوهن شعر مجرى من مس ذكره فليتودع حديثة جوزن قبتني إذا قدان علماء فتوى دادا خنني إمو الرقارين نمني قبتي ودوچوتو برباچسا خلاف جلابوف أكاسي ودوچو بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. بايدك زيارة لا قالت ربي فيك. يا ربنا جواب تيك توك زي رد فيها فادين سبقتي. فادين دي بقتي. فادين سبقتي جدا كان وجهني شيطان انا ما شيطان كذا وجهت سبقتي دي تيك توك زي رد على النور ثاني ورد يقولوا. تاده بتبين تيك توك سن. خادم بقتي برما تسترت جدي برايا خنا تفيلو ايغلت درون دلان ركبت وتن بقى اما جني خيسابا بناتريز ربنا اگر غارو ان شاء الله جزاكم الله خيرا. غلطهم جزاك الله. اي انا احبك يا الله. اي ربنا تنجالت توسي اجاله بارك الله فيك بارك الله فيك جزاك الله. بارك جزاكم الله. اي يا جرب يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. نجاكم فيا. كم نجا؟ فيا الحمد لله. خير والله الحمد لله. أستاذ سنيرة نوبود الدواتة كخمرة فرجي تجرن سا خنودر بكتي. ما شاء الله سيسين تلك يكونوا الحمد لله. الحمد لله تمرجع شو خنابو. شيخ أجازي تكان كوا؟ أيه. Radurallee singaavallee jiru ture gaafa sana garuu turtee jirti. Sheekh haadha manaa takkan fuudhee haati manaa radurallee heerumtee jirti. Haadha manaa kana yeroo duraati gaati namni wallaalli waan nama goone hin qabu akkuma abbaan manaa hiikanii fuudhee. Oo akka abbaan manaa hiikee inni har'a hiikee ati guyyaa kaan niqaa godhatte. Achirraa guyyaa 15 mootii doomu akkana sirreetu mana kaa godhannee gaafata. Akka inni hiikeetti guyyaa 15 guyyaa 20 niqaa godhatte. Saa? Akkasin niqaa godhadheetin. Ji'a 3 adda turee aruuza hojjetenne. Niqaa godhattee ji'a 3 adda turtanii aruuza seentan. Aruuza seennee ammas biyyi jiru biyya rawaati achi wal biraa biyya bakka dalagaa deebinee ji'a 3 lama teenye.
Aye. akkasitti erga ji'a lamaan kana finne fatwaa keessan osoo dhaggeeffannu dubartiiddaa keessatti nu haa godhachuun hin ta'u jedhani. Aye. Oh, fatwaa tiyya dhaggeeffatte. Aye. akkasitti haala faamilii irratti wallee akkana wanni kun kam jennee sheeka gaafatanii gisa jeensiinillee kalaas erga abbaa manaa ati nadda baate yaa gamta ta'anii akkasitti gaafatanii. Aye. alaaf nikaan duraan jiru garaa qabaachuu gaafaddaa nikaa maarii haaraa ani daafa duraa tasumaan jiru jennee akkasitti nikaa lammaffaa jedhan. Akkasi. Kaniifuu nikaan keenya kun akkamitti kun isin gaafachuu. Akkasi. Kaduraa tasumaa hin jiru. Kaduraa eegsii guddoon rakaahi. Haariyaatti maarii kannitee. Jiru jedha. Maarii kannitee wanni godhu qabdi. Ji'a wanni haaraa sadii eeggattee eegas booda nikaa goota. gaafa san ammaan xaaraas bina jennee ammoo erga wal fuunee ji'a shanteenyas akkasitti kan booda antillee waan kana dhageenye erga jenne biyya dawwallee gaa biyya dawwallee nootana kalaas isaa ji'a bedhanii dhumate nikaa haaratti maarii haaraa dha ka duraan jiru jenni akkasitti dhangaa nikaa lammaffaa kan haaraa kan amma maarii haaraa. Jechuun akkuma isin walii daamtanii nikaan kee akka gartee ati yattutti odoo isin nikaa gartee ka duraanii san godhattanii dubbii tana itti himnaan gartee haaree godhaa jaan. Haareettis ogguma san gartee isin nikaa gootan. erga wal biraa jennee ji'a sadii moo lama turre nikaa haaraatti hidhannee maarii haaraan. Ji'a sadii adda turtanii jechuudha. erga wal biraa jennee bakka dalagaa dhufnee ji'a sadii jennee akkasitti nikaa haaraa godhane maarii haaraa. Egaa adda baatanii ji'a sadii adda turtanii jechuudha. Xaaraa sadii. laa adda turre jirra adda turre ji'a sadii adda seeni. Ayyee. Alas xaaraa sadii akkasitti nikaa godhattan. Taate. Sheekha gaafa sanillee akkam intala sana xaaraan ji'a sadiifaa sitti afuraffaa keessatti dhufti gisi takka xaaraalleen tartiiba itti dhuftu garuu xaaraa lama qofa mokkanaatti dhufe. Akkamitti gaamaadha xaaraa rakkoo qabdi rakkoo dhiigaa. Xaaraa tartiiba itti dhuftu ji'a sadiifatti yeroo takka faana itti dhufti. Wallaanamuu qabdi gaa wallaanamuu qabdi. Ittini dhufti dabree itti dhufa ittini dhufti garuu amma gaafa sanii akkasii ammallee garuu ittinuma dhufti garuu turtee itti dhufti jechumaas malee. Wallaanamuu qabdi inshaallah wallaanee yookaan ilmoon akkamitti inni taate. Allo, salaam alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jee? Fayyaa nagaa. Jirta? Jirra alhamdulillah. Baga jiraata. Shee gaafin qabu? Ayyee. Salaata leelii abbaa salaatan attayyaara ta'anii akkuma salaatii ishaa salaata ammoo lamaan akka laammatanii witirii fuudha. Salaatul layl masnaa lamaan fakkeenya torbaan salaata yoo jette lamaan ja'a salaattee tokkoon cufta yoo feete. Amma afur salaattee sadiin cufta. Sadeen kana walitti dhaabdee attayyaatu maayyira ta'isa. Sigalee? Attayyaata takkumaan ta'e yoo feete attayyaata takkumaan ta'e. Yoo rakaa sadii walitti dhaabdee attayyaatu maayyira ta'isa malee akka makribaa san hin gootu. Akkas. Ayyee gaafii qaalamata. Ayyee. Meeshaa lolaa irra zakaan hin baha fakkeenyaaf akka qawwee. Meeshaa lolaa ta qawwee irraa zakaan ni bahayii. Meeshaa lolaa ta qawwee tana nama yoo nama naggadu taate sigalee laalla gartee zakaan irraa baha. Yoo nama ifii qabatee taa'ummoo taate nama qabatee gartee adawwiin dha'u yoo taate irraan ba'u. Yoo naggaadee taate malee. Ayyee galata. Umriin olii rabbi eegu. Ayyee galata. Dhukkee irraa kaasi. Dhukkee itti kaa'unaami amma. Itti kaasi. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Ayyee. Akkam sheeka. Nagaa fayyaa. Gaafiin qaba sheeka galatooma yoo hedduu nu barsiisaa jirtan leegii kanarratti
أبا ربي فايدة فقد وعدنوا فايدة جدا ربي عمري سنة ديرسو آمين آمين جزاك الله يا أبشر إجا أمتاتي والله إجا أمتاتي الإسلام جدتو يوي سنين جنة دعوان تقوان مقاجي سنقبوتي إن شاء الله ربي عيد ميس ربي نواقود إن شاء الله ورسلنا ربي نواتاسس إيه والله دعائي اللي نقول أتينو ثم تمري فلفادو شبابا وهم دوانيون دي مساجد شيطان وان كلا رجعوا فكنا اللي دعائي نقول أغافين كلام مدافع كذا كام غافي كيات تجي تكافت أيه نمني تكو صلاة إمام ولك كان جاي إمام جيل بكابتة تيورو في جيل بيو وجهك بس صلاة نساء سنوكامي نمني تكو صلاة نيو فاتيان كرامين صلاة نساء جبتو نقول تمتو جتات جتاني وانا ها يعني أيه أكمل بريدة ما شاء الله أدى سيباسا أكمل مثلاً أيه فدته أدى سيباسا وان كنا خلافة كبا خلافني إنك أبو وري توكوان جان هادي وري غرتي رجل بريو إمام دكابت لك وتورجي حديث أبي بكر نفيع بن حارث كبتن حديث أبي بكر نفيع بن حارث الله أكبر جي رسول الله جل بر جرو صلوات ربي السلام عليه إني على دب يجا الله أكبر جي جل بكابته فيغا صفي سين جل بكابته جو سيغلي من رجعوا جرتامي خنا دوبا رسول الله صلوات ربي السلام عليه وصلاة الرابع إني بو خريف كسي أفورو دربوجين في غزن أنا جي يا رسول الله زادك الله هرسا لا تعود جين بولو لك ربي سيادة بلو تندبيني جين أسر والدبن إيرو تندبيني تنا دب دمو سيغلا جلبك أبتي كسي في غدمو خنا والدبن تاك وري غري وان جانغرتي جلبرا دكبچو سن تندبين جاني جيني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كزو سنغري تاكجي تلمدا وري غرتي جلبرا نمي دكبتي خيه غوتچو قبا وري جي علماء غرغدورا ومنهم امام البخاري فا علماء غرغدورا يچو مال جان مال قبتني سانو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب جان صلاة نجيرو نما فاتحان قرايني وانا كنا لغيسيبي كانا مسين كان تكلم مان وان كان برات اما بربار بيتو في مالي يرو راتنا تكنولوجي ببلات اما وما ارجع دي زنا ما تنكا ولا ما تنكا تنكي سان كي سارب بن واباسو غونو دوبا دوبا وان غوتو وان جي وريتوكو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب صلاة نجيرو نما فاتحة قرأ مليجا دوبا ونكون خلافة قد لا لما خلافة يو صحابان والخلاف تي غافدو أما صحابان را ورا جلبرا يو ركبتن ندن ديما جو جرا ورا غرتي جلبرا ركبتن غرتي خي غوتچو قبن جايو جرا حديث كان والخلافني والقبنيچو تنافو irragaarin namni tokko yoo jilbara dhaqabate sigalee jilbarra si jiru yoo dhaqabde kai guuttadhu santurra jaala akkasitti maayyir warra amma jilbarra yoo dhaqabde Allahu akbar kan yero takbira kana arramate tuma qofa disamo Allahu akbar isgata lamatan fayyade Allahu akbarin durasan Allahu akbar wa tayyatu takbiratul ihram ega sigide mas takbiratul intiqal jani Allahu akbar jette jilba qabatta yechu nakas galato ma khalas zade rabbi nagani sina ul rabbi sina isimbira ajirat nujirata ya jazakallah galato ma abshira tillen jiradu yoo tijiraatee nuti suulumaan gartee jiran